Baankiin Absiiniyaa Diistiriktii Adaamaa barattoota mana barnootaa Andalus qabxii olaanaa galmeessaniif badhaasa mallaqaa taasise. Baankiin Absiiniyaa guddina ariifachiisaa irra jiruu fi hojii baankiin kennuun cinaatti hojiilee tajaajila lammummaa fi deeggarsa adda addaa irratti kan hirmaataa jiruu fi ammas mana barnootaa Andalusitti argamuun barattoonni barumsaan akka cimanii fi qabxii gaarii akka galmeessisan akkasumas kaka'umsa akka ta'uu fi barsiisota naamusa gaarii qabaniif badhaasa mallaqaa taasisee jira. Baankii Absiiniyaa Diistiriktii Adaamaatti hojii gaggeessaan dhalarraa bilisaa obbo Bashir Hajji barattoota qabxii olaanaa galmeessanii fi barsiisota mana barnootichaa keessatti naamusaa fi fakkeenya ta'aniif badhaasa kan kennan ta'uu himanii waliigalaan qarshii 100,000 fi 10,000 itti tilmaamamu baasii gochuu ibsaniiru. Barataan wanti isa barbaachisu hedduun hamileedha. Wanta hamilee isa kakaasu goona. Kana keessa sartifikeetii qabxii isaa ibsuu fi wanni kennan dalagame biraandii kennan dalagame kenninaa fi badhaasa mallaqaallee tokkoof qarshii 10,000 fi badhaasa waancaa biraandii baankii Abisiiniyaatiin dalagame goonaa fi taansuudhaanis barattoota qofa sadoontaan barattoota kana kaasiin ga'u barsiisota waan ta'eef barsiisota sekshinii UKG irraa fi elementarii fi haga haayiskuulii barsiisota sadiif akka dallaatitti barsiisota ciccimoo 3 isaanillee badhaasa mallaqaa qabu jechuudha. Mallaqni waliigalaa naannoo 100,000 fi 10,000tti tilmaamama mallaqni irraa baasii goonee finne jechuudha. Jajjabina kanaaf kaashiidhaan kenninaa fi gaggeessaan mana barnootaa Andalus obbo Abdul Maalik Hasan baankiin Absiiniyaa barattoonni kaka'umsa akka horataniif badhaasa taasisuu isaatti kan gammadan ta'uu himanii barattoonni barumsaan cinaatti qusannaa haala itti gabbifachuu danda'an irratti kan isaan kakaasu waan ta'eef fuuldurattis kan waliin hojjetan ta'uu himaniiru. Baankiin Absiiniyaa hojiin dalagee hojii guddaadha. Badhaasni kun barattootaafis ta'e mana barnootichaaf hiika guddaa kan qabudha. Barattoonni baratanii qabxii gaarii yoo fidan kan badhaafameefis kan hin badhaafamneefis bu'aa guddaa irraa argata. Kana caalaa cimanii akka hojjetaniif kan isaan kakaasu ta'a jechuudha. ላልተሸለመውም ደግሞ እኔም እንደዚህ መስራት አለብኝ የሚል ነገር ስለሚያነሳሳ በጣም ትልቅ ስራ ነው። Barattoonni fi barsiisonni badhaasa argatan tokko yaada Adaamaa Broadcasting Serviceef kennaniin badhaasni kennameef kan isaan gammachiisee fi kan isaan kakaasu ta'uu ibsanii fuuldurattis kana caalaa kan hojjetan ta'us himaniiru. በጣም ደስታ ተሰምቶኛል. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Qabxii kana fiduuf ifaajjii hedduu keessa darbeetti. Barattoonni biroos fuuldura keessan sirreessuuf barnoota irratti xiyyeeffachuun akka koo ta'uu dandeessu. በጣም ነው ደስ ያለኝ dhugaa dubbachuuf gammachuu guddaatu irratti dhagahame baankiin Abisiiniyaa barattoota qofa osoo hin taane barsiisotaafis badhaasa qopheessuu isaatti hedduu gammade በጣም ነው ደስ ያለኝ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል